Ordoftoota hunda dandeessu akkam jirtu nagaa keessan ani nagaa kootii waa himachuun dhufe la'an waa himachuun dhufe nagaa gaafadhu nagaa isiniif haa baay'atu daawwattootaaf kabajamtoota hunda dandeessu hundumtu keessan akkam jirtu nagaa fayyaa nuti nagaa galata waaqayyoo har'aan tana deebinee dhufnee jirra intala kana isin harkisee fideen jira dirqii dhumaanii isiniin jenna Ila ijoollee dhugaa waqatti na duuba deemtan na keessittiin dhaqa dhugaa haareen. Haaree na duuba deemtan na keessitti narraa dhoowwaa yoo seera beektan. Maaliif hin beeku na keessitti waan san beeku. Ekkoo maaliif? Akka ijoollee Amma meechuudha. Gara fuulduratti amma nama baay'eetu karoora qaba beeki. Qabatam. Mana nagati na keessa tureen. Amma haalli keessa jirtan kuni maal fakkaata? In ulfaatamoo? Ilaanan laga ce'uu akkanatti na duuba narraa dhawwaa dhuga. Shiroon fa'i kan koolaa laatti dhuguma lagaru. Baheera. Kun fakkaata mineraaliyyuudha. Waan ta'e nafaate waa argatte garuu waan waanti jedhee ana faana wal qixxeesse. Mee isaanumtuu afaradan ana moo ishee fakkaatan margaa rabbii. Laalaa kan koo. Giddiidhaan akkanumatti ilaalan malee mul'atu miidhaan kee. Kootu amma baay'ee Laala. Waaqa shiroodhuma moo maannaan uffisate. Mana faate maatumte kan hunduma shiroo dhugaa. Laafeeraa maali jettee? Ilaa hunda dandeessu kana hunda na godhe nyaattu malee itti natti uffite amma kunoo wookiin si geessanaan jetteeti immoo sumaa as na fidde kanatti fataana gochaa jirti garuu asumaan jechuudha. Ilaa bara iddoo nuti jirru walisoo ejersa duwwaa lamaa jechuudha. Hin deemnaa naan jette ishiin jedhu wajjin ka'e nan deema na duuba deemte naa geeffete namni maa kolfaan jedhu edaa ishiin duubaa mudhii qabattee deemte. Takka garaan kan kootu kan keessatti waan sanbee waan irratti faradaa jirtu hundumaafuu yaada naa barreessaa tokko narraa dhowwaa kan shiroodha. Akkamitti walitti fidde ginuma isaa. Oo hiree bakka dhiisa sagantaa dhiifamaa qopheessuun qabama. Sagantaa dhiifamaa qopheessaa kan koo kunis ilaa. Dafee akka mul'atu. Shakkee namichi eenyuun shakkina shakkii. Shakkina Biara oliiti. Sikee kan ishii jira. Ta'e agarsiisime ol siqeewu. Ol siqeewu. Dhugaa rabbi koo fakkaata. Ankoo maan qabula. Dhokseen jira gonni. Laakki koo ani Maddeeru shakkee wayiti maali? Takaalee hundaa hin jiranni sun. Akkatti cafa makunu jira maamee waan maddee tokko baadhee jira lawaan matoo shiroon guyyaa tokko shumaaf na rakkifti kun na duuba deemte an dhoof kadhes dadhabee sukkuume inni akkasii warri koomantiin illee waama barreessan jirtu baay'ee mas canniqee dhimma uffata dhiphaa kee badhee baay'ee dhimma nama canniqaa viidiyoo hoolaalte Itti fakkaachuu danda'a kan isaanitti ammoo. an suruma uffata kun amma dhiphaa fakkaata fakkeenya. Viidiyoo irratti. For example amma kun dhiphaa waxxaramaan fakkaatu. Viidiyoo irratti Mungkin fakkaata. uffatechi Bal'aadha kan nama qabu. kan akkasiin kee dhadheen gadda nama baay'ee uffata si qabu. Uffata adii tokko kan si qabu kan uffattee jirti. Nan qabu akkanuma uume akkamatti yaa'ame gin innaa kana gootu kun akkanumatti Waan qabu qirxii fakkaata. baasa gin laaskitii kanaafi anamma nama shiroota baay'aatu ilaala gabayya ilaala kana nama Naati duuba meeti jina kurkuri. an dhugaa waaqayyi bilbila bishaan itti akkana una guutee holte dhugaa waaqayyi hundumaafuu mee Waa'ee maaliif sammuutti yaadaa jira jedhi. Waa'ee isa lafarra deemu ta'uu yaadaa jiru. Margi duuban na tuqna.
waan isaa wallaalee rifadhe. Akkanatti birbir jettee saqa qabdi beekumaan barreessaa kooman. Waan dabaa. Inni akkasii hundumaafu sheeriin godhaa fi ishiidhaafis chaanaala ishii kana seenaamee. Please hundumti keessanidha. Adaraa rabbi adaraa haadha keessanii dhugaa qala haadha keessanii isin qabi. Haadha keessan jettu biraan darbina. Biraan darbina hundumti keessan qumna gara jechuudha. Subscribe naa godhaadha chaanaala kiyya naa guddisaadha kana booda hin badu hunda dandeessu la. Kanumatti hin qabee fida. Giddiin hin jiru. Subscribe naa godhaa please hundumti keessan dhugaa. Ammuma kuma guutuu fi saatiin guutuu fitti subscribe godhaa fi viidiyoo taphachiisaa fi sharing godha ammoo sinis seenati achumaan adaraati. Maatiin koo nam beeka dhugaa waaqa. Nam beeka. Kilis naman gootan kimbilis naman gootan waan ta'eef dhugaa nam beeka adaraa siniin jennee waan dhabu. Kanaaf seenati guddisaa nuti walii sokeessa gaa kana jenna gaafa dhuftan immoo abshiraa jechuun hunda dandeessu hin jiraannan yaadattu caalii gantu sanaa fi abbaa mana mama cabbe laddo kana kaane video laman tokko jedhe so koota sinisuma kunu rakkoon hin jiru jechuudha. Anteessa fataa jettu dhugaa warri biyyaan baafannaa galanuu asitti boqotanii adarra warra isin darba qaddaati jala rakkoon qabu dhugaa rakkoon qabu akkasii isin jaa sagalee isinitti guddifne videodha. Fataan jedha walitti ishumaa tuqa anofiin jenne la ishumaa tuqa adaraa isin itti haa ta'u adaraa isin irra keewwadhee dhugaa gayyo subscribe naa godha hundumti keessa saatii naa taphachiisa daawwattoonni hunda dandeessu hundumti keessa ilaa adaraa rabbiin isin qabe ilaaltani kan koo video laltan tanan dhaqaati tuqaa chaanaali kiyya ammasii tuubeedha share isin gooti ishiinis adaraa isin itti haa ta'u nagaan nuti baay'ee isin jaalanna bye bye. Gadhiis